Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akkam ooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22 2531 irratti televiziyooniidhaan immoo Itiyoo-saatiin kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba. Guyyaan har'aa Jimaata Muddee 3 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo Sadaasa 24 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Oduutu dursaa oduu har'aa immoo kan nutti himtu Jaallannee Gammadaati. Gara sitti isin dabarsa. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa oduun Jimaata har'aaf qabnu kunoo. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffamaa jiruuf furmaata karaa nagaa arguuf waan danqaa ta'e maal akka ta'e tokkummaa mootummootaa Yuunaayitid Isteetsii fi michoota sadarkaa addunyaa kan Itoophiyaaf xalayaa barreessuusa kaawunsiliin amantii kan Itoophiyaa beeksisee jira. Kaawunsilichaaf barreessaa duree ka ta'an obbo Taaddala Tuuta Oduu fi ibsa har'a kennaniin wal waraansituun jalqabamiin dura yaalii ta'e keessatti gama TPLF'n fedhiin dhabamuun hangam yaalii nagaaf ta'u akka miidhee ibsan. Kaawunsiliin kun akka jedhutti Itoophiyaan gara walitti bu'iinsa kanaatti kaseente TPLF'n dhiibamtee akka ta'e ibseera. Hawaasni addunyaa mirga abbaa biyyummaa Itoophiyaa hubatee dhimma keessoo biyyattii keessa akka hin seennes gaafate. Doorsisaa fi murtii dabarsuu kan ittiin jedhe akkasumas qobaattu gura Itoophiyaarra kaa'amu ka biyyooti hanga tokkoon gaggeeffamus mormee jira. Kaawunsiliin amantii kun dhaabbattoota amantii gurguddoo harka 97 ta'an kan bakka bu'u ta'uun ibsameera. Gama kaaniin aangoonni sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteets komee lammiiwwan Itoophiyaa bifa adda addaan dhiyeessan kana kan ilaaleen waltajjii adda addaa irratti haasawaa dhageessisaniin deebii kennaa jiru. Kana keessaa tokko dhiyeenya kana Ameerikaaf jila addaa biyyooti gaanfa Afrikaa ka ta'an Jeffrey Feltman dhaabbata nagaa kan Yuunaayitid Isteets keessatti argamuun haala yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessaa innaa ibsan Itoophiyaan mirga namoomaa waan hin kabajneef hariiroon biyyoota lameen gidduu qaxxaamurarra jiraa jedhan. Yuunaayitid Isteets gam tokkoof akka loogduutti ilaalamuun dogoggora akka ta'e kanneen wal waraansa keessa jiran gam lameenuu Ameerikaan kan mormitu ta'uu dubbataniiru. Hiwaat wal waraansa kana gara naannoo Amaaraa fi Afaaritti dhiibuun namoota kurna hedduutti lakkaa'aman akka jireenya isaanii irraa buqqa'an gochuunsa fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsanii atattamaan gadhiisee akka ba'uufis gaafatanii turan. Gama kaaniin tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Lindaa Toomaas Giriinfiild golli nagaa eegumsaa dhiyeenya kana dhimma Itoophiyaa irratti ennaa mari'ate haasawaa dhageessisaniin gamni hundumtuu qawwee lafa kaa'anii haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuun mariif gattaa'uu akka qaban ibsan. Ameerikaan gam tokkoof loogdii jechuun qeeqa qaamota tokko biraa dhiyaatu soba jedhanii jiru. Burkina Faso keessatti walitti bu'iinsa hidhattoota Islaamaa waliin hammaataa dhufe keessatti miidhaa dhaqqabu ittisuuf yaaliin gaggeeffamu akka dabaluuf ka biyyattiitti malan aangawittiin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Michelle Bachelet gaafatanii jiru. Gareeleen mirga dhala namaaf falman akka jedhanitti biyyattiin walitti bu'iinsa yeroo dheeraa gareelee hidhatan kanneen Islaamik Isteetiif Alqaayidaatti hidhata qaban waliin gaggeessite keessatti mirgi namoomaa akka kabajamuuf qabsaa'aa turte. Michelle Bachelet daawwannaa guyyaa 3 biyyattii keessatti gaggeessan xumurarratti roobii darbe Ogaaduguu keessatti tuuta oduuf ibsa kennan. Aangawaan waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Burkina Faso ennaa daawwatu kun yeroo jalqabaati. Waajirri Bachelet baatii onkololeessa darbe akka beeksisetti mootummaa Burkina Faso deeggaruuf jecha iddoo sanatti ni argamna jedhee ture. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets nama vaayirasii haaraa Omicron jedhamuun qabame tokko Kaalifoorniyaa keessatti argamuusaa eega beeksiftee guyyaa tokko booda imaltoota addunyaa kanneen gara Ameerikaatti dhufan irratti qorannaa vaayirasii koronaa cimaan akka irratti gaggeeffamuuf pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden labsanii jiru. Namoonni guutummaatti tallaalaman kanneen torban dhufuu qabee Ameerikaa seenuuf jiran lammii biyya kamiiyyuu haa ta'an ragaa qorannoo vaayirasicharraa walaba ta'uu isaanii agarsiisu kan imaluuf guyyaan tokko lafa hafeetti ittiin ilaalaman agarsiisuu qabu. Duraan seerri ture qorannaan guyyaa 3 dura gaggeeffame ni ta'a jechuun isaa ni yaadatama.
Kana malees namoota geejjiba uummataan gargaaraman haguuggii funyaaniif afaanii gargaaramuu akka qaban Baayiden hubachiisan. Gama kaaniin biyyootii biroof immoo baatilee dhufan keessa tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu miliyoona 200 Ameerikaan kan kennitu ta'uu Baayiden labsanii jiru. Niiyork keessatti namoonni vaayirasii Saharaa Omikron jedhamuun qabaman argamuun ibsamee jira. Inni tokko gara dhuma baatii sadaasaa walga'iif gara Niiyork dhufee sana booda lafa jireenya isaa Minnesotaatti erga deebi'ee booda qabamuun isaa beekame. Isa malees jedhu aangawoonni waa'ee fayyaa namoonni 5 kanneen dhukkuba COVID'n qabaman vaayirasicha haaraa kana qabaachuu isaanii qorannaa gaggeeffameerraa baramee jira. Isaan kana keessaa tokko nama dhiyeenya kana Afrikaa kibbaatti malee deebi'e ta'uun ibsameera. Ameerikaan namni vaayirasii haaraan qabame tokko Kaalifoorniyaa keessatti argamuusaa ega beeksiftee guyyaa tokko boodammoo kun dhaga'ame. Raashaan biyya ollaa ishee Yukireeniin ni weerarti taanaan waan hamaan kan ishee eeggatu ta'uu ministeericha haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan gita isaanii Raashaa akeekkachiisanii jiru. Waldhabdee biyyoota Awurooppaa gama bahaa gidduu jiru furmaata karaa dippiloomaasii barbaadaa jechuun gaafatan Bilinkan gita isaanii Raashaa Sargee Laavrov kan akeekkachiisan lameenuu guyyaa lamaaf Stookholm keessatti ega walgahanii booda yoo ta'u kunis Raashaan yoo Yukireeniin weerarte Ameerikaan tarkaanfii fudhachuuf murattuu ta'uu ega labsanii booda. Kunis tarkaanfii gama diinagdee adda addaa kan ammaan dura hojiirra oolchuurraa of qusanne dabalata jedhan. Raashaa fi Yuukireen waliigaltee nageenyaa bara 2014 tolfame hojiirra akka oolchaniif ni gargaara jechuudhaan walgahii sana dura Bilinkan dubbatanii turan. Ministeerri haajaa alaa Raashaa Sargee Laavrov Moskoo keessattuu ta'uuf akka ibsanitti Raashaan Yuukireen waliin dubbachuuf qophiidha jedhan. Akka pireezidaant Puutiin jedhan san nuti walitti bu'iinsa tokkoyyuu hin barbaannu jedhaniiru. Dubbi himaan masaraa Kremlin kan Raashaa Dmitry Peskov akka jedhanitti tarkaanfii tuttuqaa jabaa fi walirraa hin cinne kan Yuukireen naannaa daangaa Raashaa waliin qabdu irratti gochaa jirtu kan yaaddoo uumee fi diinummaa hammeessuuf malu jedhaniiru. Iraan waliigaltee bara 2015 tolfame kan sagantaa nikuleera ishee akka hanqiftuuf gaafatu san akka hojiirra oolchituuf kadhiibaa jiran aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi Iraan biyyootii addunyaa irratti humna jabaa qaban waliin Viyeenaa keessatti dubbachuuf yoo muratte nutis guyyootii dhufan keessatti murteessinaa jedhaniiru. Iraan waa'ee kanaa yoo dhugumaan itti yaaddi ta'e guyyaa tokko yookiin 2 keessatti beekuuf jirra jechuudhaan ministiriin dantaalaa Ameerikaa Aantoonii Bilinkan kamisa kaleessaa Stookholm keessaa ituun ka'een dura oduu gabaastotaaf ibsan. Xiinxaltoonni hangi tokko akka jedhanitti Iraan tooftaa adda addaa gargaaramuun waliigaltee bara 2015 tolfame hojiirra oolchuuf karoora waliigalaa baafame irratti marii gaggeeffamu dheeressuun dhiibbaa kana jalaa miliquu dandeessi jedhu. Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan marii kallattiin hin taane wiixata darbe Viyeenaa keessatti kan jalqaban yoo ta'u biyyoonni biroonis maanguddummaadhaan gamni lameen gara waliigaltee tolfamee tureetti akka deebi'an barbaadaa jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjiniin tura. Pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa qarreenii fi qeerroon daandii muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad hordofuudhaan gara waraanaatti akka socho'an waamicha godhaniiru. Dhimma kana irratti ibsa kan kennan obbo Haayiluu Addunyaa waamichi taasifame waraana ammaa qofa keessatti akka hirmaatan ittuu hin ta'in gara fuula duraattis miseensa ittisa biyyaa akka matkamanii hojjetan waan gaafatudha jedhaniiru. Tootu gabaasa kana qopheesse itti aanee dhiyaata. Seenaa mootummaa biyya Itoophiyaa ijaaruu keessatti uummanni Oromoo obboleewwan isaa sabaaf sablammoota kanneen biroo waliin wareegama lubbuu kaffaluudhaan birmadummaa biyyattii tiksee uummata asiin geedhaa jechuudhaan pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ibsaniiru. Ijaarsa biyyattiitiin birmadummaa fi bilisummaa biyyoolessaa kan biyyattii eeganii tursiisuudhaaf wareegama kaffalaman keessatti hooggansa hedduun kan argaman gootota hedduunis horachuun kan itti danda'ame wareegama gootota darbaniitiin kan jedhan pireezidaantii Shimallis Itoophiyaa
Itoophiyaanis kabajamtee akka jiraattuuf bu'uura jechuudhaan ibsani. Ammas qarree fi qeerroon Oromoo hooggansa isaa faana dhahuudhaan raayyaa ittisa biyyaatti akka dabalamu jechuun waamicha taasisaniiru. Ibsa kana ka'umsa godhachuudhaan kan dubbisne dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waamichi taasifame ilaalchisuudhaan deebii kennaniiru. Waamichi amma godhame kun yeroo itti mootummaan Itoophiyaa bakkeewwan kanaan dura humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraayin qabamanii turan deebisee to'achaa jira jechuudhaan ibsaa jiruttidha. Waamichi taasifame kun haala yeroo ammaa kan giddugaleessa godhate qofaa miti kan jiran dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa bu'uura waamicha qeerroof qarree Oromootiif taasifame ibsanii jiru. Caasaa nageenyaa jabaa ijaaruu biyya sadarkaa idil addunyaatti kabajamteef sodaatamtee ijaaruudha kaayyoon keenya waan ta'eef wayyaanee qofaaf otoo hin ta'in kaayyoo sana galma kan godhate jechaadha. Garuu caasaa nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa jabaa ijaaruu tika biyyaalessaa jabaa ijaaruu dantaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti qabdu kabachiisuudhaaf gahee olaanaa fi kaayyoo mootummaas waan ta'eef kana boodas waamichi ni taasifamaa jechaadha. Biyya sodaatamtuuf kabajamte ijaaruudhaaf keessatti murteessaadha waan ta'eef qophii gamanumaa akka taasisnuuf waamichi kan ta'e. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoolee nageenyaa Itoophiyaa mudatan qolachuudhaan cinatti nageenya naannichaa eegsisuu irratti hojjechaa jira. Bu'aanis argameeraa jiran obbo Haayiluun. Hojiiwwan gurguddaa milkaa'anii jiranii. Fuulli haaraan hedduun to'atameera. Meeshaan waraanaa daddabarfamaa jiru hedduun to'atamanii jiru. Seeliin juntaa fi shanii to'atamee jira. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuudhaafis taasifame bakka hedduutti fudhatamee jira. Sadarkaadhuma kaabatti fudhatameen naannoo Oromiyaa keessattis humna shanee kana barbadeessuudhaaf tarkaanfiin hedduu fudhatamee jira. Meeshaa to'achuu, sakatta'insa jabeessuu, humna uummataa ijaaranii naannoo isaa akka to'atu taasisuu keessatti hojiin jabaatu hojjetame. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa uummata naannoo isaa keessa jiran waliin ta'uudhaan Itoophiyaa birmadummaan ishii eegame akka jiraattuu fi itti fufsiisuudhaaf wareegama barbaachisu baasuuf qophiidhaa jiran obbo Haayiluu Addunyaa dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Naannoo bulchiinsa Oromiyaatti godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti walitti bu'iinsa uumameen abbaa gadaa kan ta'an Kadir Hawaas Boruu ajjeefamanii jiran. Obboleettiin isaanii aadde Warqee Hawaas Boruu abbaan gadaa Kadirii utuu sirna gadaatii fi waayillan isaanii wajjiniin jiranuu fudhatamanii ajjeefamanii jedhu. Akkasumas immoo jiraattonni aanaa sanaa kan VOA'tti dubbatanii ajjechaa kana kan raawwatan humnoota mootummaatii jedhu. Mootummaan gama isaatiin ajjechaa kana kan raawwate isa mootummaan shanee jedhee waamu jaratu ajjeesee jedha. Galmoo Daawitii dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba itti aanee isiniif dhiyaata. Aadde Warqee Hawaas Boruu jiraattuu aanaa Fantaallee ganda Gidaaraa akkasumas obboleettii abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu ta'uu himan. Kalees abbaan gadaa Kadir Hawaas waayillan isaa waliin odoo dhimma sirna gadaa gaggeessisaa harkaa qabu irratti mari'atu fuudhamanii ajjeefamanii jedhu. Gaafa roobii naannoo sa'aatii laaqanatti dhufanii bakka gadaa mana isaan gadaa ta'anitti mana 50 ol ta'u warri gadaa taa'u sirna gadaa gaggeeffatu malee akka gadaatti tiffatanii bobbaafatanii galfatuu malee homaan beekanii walitti guuranii warra mana hundaa keessaa walitti guuranii sassaabanii fuudhanii deemanii warra dhiira ta'e hundumaa warra manatti argatan walitti sassaabanii fudhatanii deemanii bakka namoonni lama gara galgala sa'aatii tokkootti jalaa akka tasaa miliqanii galanii isaan biraa erga ta'anii booda bakka warra sanii fixanii. Aadde Warqeen ajjechaa obboleessa isaanii abbaa gadaa Kadiriif humnoota naga kabachiiftota mootummaa himatu. Humnootuma mootummaati kan dhufe waraanuma mootummaati dhufe isaan sassaabee fuudhee deeme huccuu uffata humna addaatii fi poolisiitii kan uffatanii dhufanii daalacha jechuudha. Kanuma uffatanii dhufanii bakka kun waraanuma mootummaati malee waan biraa nuti uffata akkasitti argine jechuudha. Maaliidhaa jennaan nuti warra gadaatii akkanaa jedhanii. Faajjii gadaa qabateetti gadi ba'ee harkatti darbanii waraqaa beekamtii abbaa gadaa sitti argisiisee didanii harkatti darbanii jalqabarratti isa rukutanii fuudhanii deemanii callisanii walitti qabanii jechuudha. Obbo Dilboon jiraata aanaa Fantaallee biroo waa'ee ta'e kana VOA'f himanidha. Abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu fi waayillan isaanii aanaa Fantaallee ganda Gidaaraatii fuudhamanii gara aanaa Boosaatti ganda Haroo Qarsaa jedhamutti geeffaman. Achiis ajjeefamanii jedhu. Namoonni
namoonni ajjeefaman warra horii tiffatu warra gadaadha. Abbaan bokkuu karrayyuudha warri gadaa walitti godaananii sirna gadaas geggeessuuf jiran ture. Amma inni keessa jira tokko isa. Kadiir Hawaas Boruuti. Ajjeefame abbaan bokkuu. Akka jiraatan kun jedhanitti abbaa gadaa Kadiir Hawaas Boruu waliin namoota hedduutu fuudhamee deemame. Kaan akka ajjeefaman kaan ammoo bakka bu'an quba hin qabnu jechuun simatu. Ta'ee kana duras waan naannoo san ture yoo ibsanii gara jalqaba torbee kanaarra aanuma Fantaallee keessatti hidhattoota naannoo san socho'anii fi humnoota naga kabachiiftota mootummaa jidduutti walitti bu'iinsi akka ture himu. Ta'ee aanaa Fantaalleetti mudate jedhame kanaaf bulchiinsi Shawaa Bahaa deebii kennee jira. Hooggantuun waajjira kominikeeshinii godina Shawaa Bahaa Aadde Adaanech Ambassuu ajjechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee jedhuun kan inni ammoo ofiin waraana bilisummaa Oromoo jechaan of waamu jechaan dubbatan. Waa'ee kanarratti torban dabarte hiriira guddaa hiriira balaaleffannaa juntaa fi deeggarsa muummicha ministeera keenya duuluu isaaniitiin wal qabatee mootummaa keenya cinaa ni jirra nutis ni duullaa garee shororkeessa kana biyya keenya irraa ni buqqisnaa kan jedhuun sirriitti baay'ee uummanni naannoo sanii hiriira guddaa gaggeessee sagalee isaa dhageessisee ture. Sanirraa kan ka'e abbootii gadaa kanneen sossodaachisuun sirriitti mul'ateetiin ture jechuudha. Amma sanirraan wal qabatee aarii guyyaa sanii uummata nu harkaa baastanii mootummaa jala hiriirsitaniitiin jirtuu kan jedhu saniin haaloo sanii ba'uudhaaf jedhaniiti tarkaanfii kana kan jara kanarratti fudhatanii kan jedhudha malee humni mootummaa namoota qulqulluu ta'an kanarratti tarkaanfii fudhachuusaa odeeffannoon akkas jedhusi soba. Aadde Adaanech abbaa gadaa waliin namoonni kaan fuudhamanii ajjeefamaniiru dubbii jedhus dhugaa mitii jechaan erga deebisanii booda amma qaamonni naga kabachiiftota mootummaa nagaa naannichaa kabachiisaa jirus jedhanii jiru. Ajjechaa kana booda mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa baaseenii abbaa gadaa Kadiir Hawaas Boruu kan ajjeese qaama shanee jedhee waamu kan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu ta'uu hime. Ibsichi qaamni kun kan abbaa gadaa Kadiir ajjeese abdii kutannaa irraayyuu jedhe mootummaan naannoo Oromiyaas ajjechaa kanatti gadduu isaa ibse. Abbaan gadaa Kadiir Hawaas abbaa ijoollee takkaa yoo ta'an sirni awwaalcha isaaniis har'a Fantaallumatti gaggeeffamus jiraattonnii fi maatiin isaanii biyyootti himanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa. Qophiin itti aanu immoo torbanitti guyyaa jimaataa kan isinii darbu qophii labataati. Qophii labataatti Tigisti Gammee ijoo dubbii lama irratti hundeeffachuudhaan gabaasa qindeessite qabdi itti aanee dhiyaata. Akka moltaan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaa qophii labataa torbanumaanuu jimaata sa'aatii kanatti dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalatan xiyyeeffachuudhaan sinii dhiyaata qindeessanan sinii dhiyeessummaa ani Tigisti Gammeeti. Seenaa lammiiwwan gurraacha Ameerikaa ta'anii argachuu akkasumas baruudha akka salphatuuf aappii addaa ta'e nama uumee fi hojjetu dubbisuudhaan gabaasni Maat Diibal qindeesse dubbii jawaarraati. Fakkiin lamaan kun an hooggantoota garee paartii jijjiiramaa Black Panther Party jedhaman Ameerikaa keessatti hundeessaniiti. Kanaan godhan bakka amma fakkiin kun jiru Kaalifoorniyaa magaalaa Oakland keessatti ture. Waggoota 50 dura. Fakkiin artiist Timootii B. Dibe kun ofumaafuu ergaa cimaa dabarsa. Bilbila smaartifoon ta'e tajaajila intarneetii qabu. Kaameera bananii hoo'itti qaban immoo in haasaa. Anuma dhuguma haasaa. Wanni itti aansee hojjetamuu qabu gurmaa'uudha. Gurmaa'uu jedha asirratti. Haasaa inni dur godhe keessaa han fudhatame. Bu'uureessaan dhaabbata Black Terminus AR jechuunis dhaabbata waan kana hojjechaa jiru Damon McDuffie Technology AR jechuunis Augmented Reality Technology jedhamu fayyadamuudhaan fakkii kana akka dubbatu godhaa jedha. What I've built is Black Terminus AR. It's an augmented reality platform for Black art and the Black Cultural Archive. Black Terminus AR waan jedhamuun kalaqe. Aartii gurraachaa akkasumas aadaa gurraachaa bakka itti kuufaman waltajjii dhugoomfamoo kan immoo waltajjii realitii fayyadameen ijaaresii jedha. Makduufiin barreessaadhaa fi nama seenati. Seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabanii namni salphumaan argachuu akka danda'u irratti
hojjechaatis jira. Weerarri vaayirasii koronaa yeroo akka argatu isa godheera. Yeroo isa fayyadamuudhaan teeknooloojii AR ofumaa of barsiise. Aappii kanas ofumaa uume san booda. Camera is using computer vision. They see a target and then I and my tech tells the target. Kaameraan ija kompiitarii fayyadameet bakka itti xiyyeeffatu argata. Teekinani uume immoo xiyyeen sun maal akka godhuu qabu itti hima. Jechuunis suuraa kana yeroo argite viidiyoo as jiru kana taphachiisaa jechuudha. Yeroo ammaa kana McDuffin buufatoota seenaa paartii Black Panther ta'anii magaalaa Oakland keessatti hojii jalqabsiisus kuni garuu waan jalqabaatii jedha. Namoonni kaanis AR ofii akka jalqaban qarqaarutti seeneera. Fakkeenyaaf kana barattoota Taanzaaniyaa wajjin hojjete. Marsariitii isaa irratti namoota teeknooloojii AR kana ofii ijaaruu baruu barbaadaniif wantoota barbaachisan hunda maxxanseefera. My dream is to have these, archival photos of people in different neighborhoods. Abjuun kiyya kana kuusaa suuraawwanii andurii namoota naannowwan hundarraa akka kanaan walitti qabu. Suuraa akkoof akaakayyuu keetii banuu malta. Kana fayyadamtee waan isaan godhanillee amma tokko agarsiisuu dandeechaa jedha. Edduutti immoo sirba artiistii Haloo Daawii kana dhaggeeffanneet sagantaa itti aanutti dabarra. Baabura yaabbateen dhufaa na eegi asha marmarii. Wal hora warra keeysanii teessumti guttoon shaggarii. Baabura yaabbateen dhufaa na eegi asha marmarii. Artiist Haloo Daawwee galateeffachaatii dhumarratti. Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa Twitter hoogganaa haaraa akka filate beeksiseera. Namni oggaa 37 Parag Agrawal maqaan isaa akka warra kaampaaniilee teeknooloojii kaanii Siilikan Vaalii keessa jiranii an beekamu miti. Nama duubumaan hojii hojjechaati ture. Hojii hooggansa Twitterii an sadarkaa olaanaa kana. An siyaasni isaa yeruma yeroodhaan jijjiiramu kana affudhates hoogganaan Twitterii CEO'n jechuudha duraanii Jack Dorsey erga hojicha gadhiisee booda. Akkuma beekamu hoogganaa Twitteriin duraanii kana Jack Dorsey dabalatee hooggantoonni miidiyaalee hawaasummaa kaanii fakkeenyaaf Facebook irraa Mark Zuckerberg, SpaceX dhaa fi Tesla irraa immoo Elon Musk fudhanne jarri kuni hojii isaanii guyyaa guyyaadhaa kaampaaniilee kana hoogganuudha madditti hawaasa birattis ta'ee miidiyaa irratti baay'ee beekaman. Agrawal garuu reefu nama gara ija hawaasatti dhufee jechuudha. Parag Agrawal namni beekumsa teeknooloojii addaa qabuu fi hawaasa biratti illee baay'ee hin beekamne kun gara hooggansaatti dhufuusaa namoota kaampaanii kana deeggaran hedduu biratti waan barbaadamaa ture jedhameera. Qophiin labataan har'aas kanumaan xumurameera.
sagantaawwan keenya karaa marsariitii keenya Voa Afaan Oromoo Dec miidiyaalee hawaasummaa Facebookii facebook.com/VOA Oromoo Twitterii fi Instagram irratti @VOA Afaan Oromoo jettanii hoonu barbaaddan sagantaa keenya hunda achi argattan. YouTube irras akkasuma VOA Afaan Oromoo maqaa jedhuun jirra. Yaadawwan sagantaa keenya irratti qabdanis karuma filattan nu biraan gaha. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahaan. Kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaati. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina. United States addunyaarraa COVID-19 laalchisuun gargaarsa kennamu hojiin agarsiisuun dursitee itti fufaa jirti jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Antoonii Bilinkan dubbataniiru. Meeshaalee talaalliif lubbuu oolchuuf oolan oomishuu dabaluu mala talaallii addunyaaf raabsuu kan akka Covax deeggaruuf gumaachinee jirra. Talaallii doozii miliyoona 200 miliyoona 34 ol biyyoota addunyaa 100 ol ta'an akkasumas dinagdee addunyaaf gumaachinee jirra jedhan. Tattaaffiiwwan kun tarkaanfilee barbaachisoo yoo ta'an jedhan ministirichi Bilinkan hedduun garuu waan hojjetamutu jira. Kaka'umsa haaraa sadiillee ennaa walga'ii ministeerotaa kan dhimma COVID-19 dhiyeenyaa irratti labsanii jiru. Inni duraa talaalliin kanneen isaan barbaachisu dhaqqabuu mirkaneeffachuu walta'iinsa waaltaalee dhuunfaa biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessa qaban keessatti hojii loojistikaa deeggaruuf tajaajila seeraa katolaa kennuu akkasumas meeshaalee barbaachisu dhiyeessuuf dandeettii isaanii cimsuudha. United States keessa kamaadheffatan kaampaniilee kan Ameerikaan ta'in kan ofitti haammate tattaaffiin kun dhiyeessii qindeessuu, caasaalee dhiyeessii talaallii, caasaalee keellaa talaalliin itti kennamuuf haala mijeessa. Inni lammataa hojii hojjetamu keessatti iftoominniif itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf ministirichi Bilinkan haala COVID-19 irra jiru hordofuuf mala qophaa'e simatanii jiran. Marsariitiin COVID-19 globaltracker.org irratti argamuuf IMF, jaarmiyaa fayyaa addunyaa, baankii addunyaa akkasumas walta'iinsa dhibeetti duuluuf meeshaa dhiyeessuu katattaaffii addunyaa ACT jedhamuun qophaa'e namni martinuu ragaalee ilaalchisee fooyya'ina argame akka hordofu gochuuf gargaara. Sadaffaan haalli isaanii kamiinuu haa ta'u namni martinuu talaallii akka argatu kataasisudha. Mootummaan United States kaampaniilee dawaa Johnson & Johnson jedhamuuf Covax talaallii Johnson & Johnson jalqaba namoota naannoo walitti bu'iinsi keessa jiru keessa jiraataniif gargaarsi namoomaa isaan barbaachisu akka dhaqqabuuf waliigalteen akka jiraatu gidduu seenee jira. Dhumarrattis walga'ii ministeerotaa dhiyeenya geggeeffame irratti Bilinkan United States kan invest irratti gooteef deeggartu akkasumas barbaachisummaa talaallii bu'a qabeessa addunyaaf dhiyeessii meeshaa wal'aansa fayyaa babal'isuu misooma bu'a qabeessa sadarkaa addunyaa cimsuu bulchiinsa isaaf akkasumas hojicha itti fufsiisuun barbaachisaa akka ta'e dubbataniiru. United States weerara kana bakka maraa dhabamsiisuuf walta'iinsaaf fooyya'ina mala haaraa argamsiisuu itti fuftii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA Afaan Oromoo .com nuun ergaa. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa turte Tigisti Gammee, pirodiwusariin keenya Nugusuu Taamiree, ogeessota tekniikaa istuudiyoo 53ffaa waliin ta'uudhaan waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Qophii borii keenya hin dagatinaa dilbataa fi sanbataa raadiyoodhaan kan isinii darbu torbaniin hin dagatinaa. Isa booddee immoo qophii keenya kana irratti kan idilee irratti wixata walitti deebina. Amma ammaatti kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Bakka jirtanutti guyyaa boqonnaa gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.